that FIFA Wanca addunyaa marsaa 23ffaa har'a eegaluun dura taateewwan mul'atan jaallattoota kubbaa miilaa mufachiisaniiru. Seenaa dorgommichaa waggoota 96 keessatti biyyoonni 3 Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meksikoon waloo qopheessan biyyoonni 48 ammoo qooda fudhatu. Taateewwan wanca addunyaa kana dura mudatan dorgommiin kun akka eegame akka hin taane godhee jira. Taateen abbaa murtii Omar Abdul Qadir Artan mudate waan dorgommii kana busheessan keessaa isa tokko. Abbaa murtii cimaa kaaf bara 2025 kan ta'an Omar Artan murtee 52 fiifaan filate keessaa tokko ta'anis sababa sirna bulchiinsa Donald Trumpin yama gara Ameerikaa seenu dhabuu isaaniitiin buufata xiyyaara Ameerikaa Miyaamiitiin gara biyya isaatti deebi'anii. Dhimma kanaan wal qabatee pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino ibsa kaleessa miidiyaaleef kenne keessatti waa'ee abbaa murtee Omar Artan dubbataniiru. Kubbaa miilaa addunyaa kan hoogganan Gianni Infantinoon komii qaamolee garaagaraa irraa isaan mudataa jiruuf deebii kennan nuti kubbaa miilaa hoogganna malee mootii addunyaa miti jedhani. Sa'aatii 11f buufata xiyyaara Miyaamii keessa turuun gara biyyaa kan deebi'an Omar Artan abjuun wanca addunyaa irratti hirmaachuuf qaban hafuun gara biyyaa yoo deebi'an simannaan ho'an taasifameefii jira. Infantinoon ibsa kennan keessatti abbaa murtii Omar Artan wal qabatee wanti mudate waan ta'uu hin malleedha waan ta'uu hin qabneedhas jedhani. Garuu nuti waan hunda to'achuu hin dandeenyu waan dandeenyu allee jirra waliinis dubbannee jirra jedhani. Taateen guddaan biraa wanca addunyaa kana dura mudate qopheessoo dorgommichaa irratti qeeqa cimsee dhimma garee biyyaalessa Iraanii. Sababa garaagarummaa siyaasa Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru wal qabatee taphattoonni Iraan Ameerikaa keessa akka hin qubanne ta'anii jiru. Iraan taphoota ramaddii 3 jalqabaa Ameerikaa taphatti. Garuu Meeksikoo qubachuun ganama gara Ameerikaa seenuun erga taphatanii booda gara Meeksikoo deebi'anii. Kun gochaa namoomaa irraa fagaate ta'uu addunyaan guutuun irratti walii gala. Ameerikaan deeggartoota Iraanii tikkeettii seensaa hin kennus jette. Dhimma kana ilaalchisee Iraan dursitee FIFAn taphoota Ameerikaa keessatti taphattuu gara Meeksikoo akka geeddaramuuf gaafattus deebii hin arganne. Kun dhibaa'ummaa fi humna dhabuu FIFA ta'us Iraan beeksistee jirti. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon Iraan haala rakkisaa kana keessa dabartee hirmaachuu isheetti gammadee jira jedhani. Gama hundaan nuti akka qaama kubbaa miilaa hooggannu tokkotti waan dandeenyu hunda yaallee jira jechuun qeeqa jiru qolachuuf yaalanis ammas komii gama hundaan jiru jalaa bahuu hin dandeenye. Gianni Infantinoon ibsa istaadiyeemii taphaniinsa waancaa addunyaa keessummees Aziitikaatti kennan irratti gaafii Ameerikaaf dorgommii kana akka qopheessitu eeyyamuu keessaniif ni gaabbituu jedhamanii gaafatamaniif tasuma hin gaabbu jedhani. Ani hariiroo gaarii pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump waliin qaba kan jedhan Infantinoon osoo Trump nu waliin hojjechuuf baatee dorgommiin kun akkanatti hin qindaa'u tures jedhani. But again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal. Taphattoonni Jarmanii deeggartoota biyyattii 600 tikkeettii seensa istaadiyeem bituuf jedhame. Wanca addunyaa bara 2026 qopheessummaa Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meksikoon har'a eegaluun dura taphattoonni Jarman deeggartoota 600 tikkeettii seensaa bituuf akka ta'e kan gabaasame. Jarman ramaddee jalatti Cote d'Ivoire, Curaçao fi Ecuador waliin ramadamte. Jarman tapha jalqabaa Curaçao waliin taphachuun eegalte. Tapha xumuraa Ecuador waliin taphatamuuf deeggartoota konkolaataan isaa waliin bakka taphaa deeman 600 tikkeettii seensaa bituuf murteessanii jiru. Tikkeettiin baaburaa magaalaa New York kaasee New Jersey imalchiisu $150 ture gara $98tti hir'atee jira. FIFA nagatii geejjibaa akka hir'isuuf baasii dabalataa baasuu waan dandeenyeef akka beeksisee jira. Qala'iinsa gatii kanaan taphattoonni Jarman geejjiba tolaa deeggartoota 600 qopheessanii jiru. Wanca addunyaa Raashiyaa fi Kwaatar qopheessan irratti deeggartootaaf geejjibni kaffaltii malee tajaajila kennu qophaa'uun deddeebisaas ture. Ameerikaatti garuu kun jiraachuu dhabuun deeggartootatti danqaa ta'ee jira. Wanca addunyaa deemsa sadaffaan qopheessummaa Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meksikoon har'a halkan sa'aatii 4 eegalee jalqabamam. Wanca yeroo jalqabaaf biyyoonni 3 waloon qopheessan kanarratti biyyoonni 48 ramaddii 12tti qoodamuun guyyoota 39f ni taphatu. Taphattoonni 1248 tapha kanarratti ni hirmaatu. Meksikoon halkan kan Afrikaa kibbaa keessummeessuudhaan tapha ishee eegalti. Magaalaa Meksikootti hiriirri barsiisotaa mindaan nuufaa dabalamuu jedhu hammaachaa jiraachuunsaa rakkoo biraa uumee jira. Biyyoonni kun lamaan wanca addunyaa
bara 2010 Afrikaatti qophaa'ee Afrikaan kibbaa fi Meeksikoo waliin taphachuun isaanii yadatama. Seenaan sun waggaa 16 booda irra deebi'uu fi magaalli Meeksikoo tapha baniinsaa bifa hawwataa ta'een jalqabuuf qophiin magaalatti jiru xumuramus gabaafamee jira. Mormii waldaa barsiisotaan qophaa'e kana namoonni hedduun qooda fudhachaa kan jiran. Mormitoonni karaa staadeemii tapha baniinsaa keessummeessu staadeemii Azteekaa cufuu akka danda'anis kan sodaatame yoo ta'u humni nageenya magaalaa Meeksikoo dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi namoota mormii dhageessan daandiirraa akka maqsaa jirus gabaafamee jira. Oduun xumuraatiin Real Madrid yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 50 ol jijjiirraa Julian Alvarez hin baasu jedhame. Lammiin Arjentiinaa Julian Alvarez kilaboota jajjaboo addunyaan barbaadamaa jira. Manchester City keessaa bahuun Atletico Madrid kan makame Alvarez bara dorgommii xumuramee La Liga Spain ga'umsa eegame mul'isu baatus Champions League'dhaan yeroo gaarii dabarse. Taphataa kana kilaboonni Spain Barcelona fi Real Madrid akkasumas Champion England Arsenal barbaadaa jiru. Atletico Madrid akkuma gaafii Barcelona kan Real Madrid hin ta'u jechuun deebise. Real Madrid yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 50 jijjiirraa Julian Alvarez dhiyeessuus fudhatama dhabsee jira. Torbee darbee pirezidaantii Real Madrid ta'uun kan filaman Florentino Perez dorgommii lamaan booda Los Blancos gara waancaatti deebisuuf Jose Mourinho leenjisaa gochuun fidanii jiru. Amma taphattoota mallatteessuuf gabaa jijjiirraa taphattootaa irratti hirmaachaa jiru. Gamtaan Afrikaa biyyoota waancaa addunyaa irratti hirmaataniif carraa gaarii hawwame. Waancaa addunyaa bara 2026 qopheessummaa Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikootiin har'a eegalama. Tapha baniinsaa qopheessuu waltajjichaa Meeksikoo fi bakka buutuu Afrikaa kibbaa gidduutti taphatamuun eegalama. Afrikaan waancaa addunyaa bara 2026 biyyoota 10 bakka buuti. Afrikaa kibbaa Aljeeriyaa, Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo, Ijipti, Keep Verde, Morookoo, Tuniiziyaa, Gaanaa, Koot d'Ivoire fi Senegaal ardii Afrikaa bakka bu'uun hirmaatu. Waancaa Afrikaa bara 2022 Qatar qopheessee Morookoon walakkaa xumuraaf ga'uun seenaa Afrikaa jalqaba waltajjichaan baristee jirti. Durataan gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf biyyoota 10f carraa gaarii hawwani. Dachaan guddachuun hirmaannaan Afrikaa guddina kubbaa miilaa ardichaa keessa jiru mul'isa kan jedhan Muhammad Ali Yusuf kun waan ardicha boonsuudha. Afrikaa tokkoomsuuf itti fayyadamuu qabnas jedhani. Gamtaan Afrikaa taphattoota, leenjisoota, dursoota garee fi deeggartoota hojii kan milkeessan galateeffachuun waltajjicha irrattis naamusaa fi kaka'umsaan akka hirmaatan ibsuun gamtaan Afrikaa yaadaanis isaan cinaa jiraachuu hubachiisee jira. Tapha madaalii ga'umsaatiin Portugal, Nigeria, England, Costa Rica injifatanii. Waancaa addunyaa bara 2026 har'a eegaluun dura biyyoonni ga'umsa isaanii madaaluudhaaf taphoota michoomaa taphachaati kan jiran. Biyyoonni waltajjichaan hirmaatan ga'umsa garee isaanii madaaluudhaaf tapha michoomaa taphachaas jiru. Biyyoota tilmaama waancaa kana argatan keessaa Portugal goolii 2-1, Nigeria, England goolii 3-0 Costa Rica injifatanii jiru. Bara 1996 booda waancaa addunyaa jalqaba argachuuf ifaajaa kan jirtu England Costa Rica waliin taphatti. England waancaa addunyaa bara 2006 Croatia waliin taphachuun eegalte. Biyyi Cristiano Ronaldo Portugal ammoo waancaa addunyaa irraa kan hafte Nigeria waliin taphatte. Portugal waancaa addunyaa tapha jalqaba Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo waliin taphatti. Bakka buutuun Afrikaa Aljeeriyaan Booliiviyaa waliin morkiin taasisan ni eegama.